fata eenyu tidifannaan eenyu ballifata eenyu gogaa nyaannaan eenyu laaffifata eenyu qullaa deemnaan eenyutu uffata seera lafa kaa'uun beekaa bira kaa'uun seera na buluu fi seera na bulchuu fi taayitaaf guddina wala rakkisuu fi moo tokko ibidda ta'ee tokko waa baquu fi kuni gaaffiidha sadan kuni galatoomaa kaamil shamsuu jecha lamatti naaf dabalu. Yaadaan faatu hin ta'in qaamaanis bira dhaabbachuu agarsiisudha. Obbo Baqqalaa Garbaa duraa mana hidhaa keessa waggaa 4 ture. Mana hidhaa Qaallitti keessa kannatti murtaa'e garuu waggaa 22 ture. Waggaa 22 irraa waggaa 4 kan hidhame. Kunis maali? Oromoon iddoodhuma hundatti rakkoodhaaf gidiraa baay'ee keessa ture ammas jira. Qabsoon amma godhamaa jiru kun garuu dhaloonni as deemu gidiraa abbootiin keenya argan kan nuti argine kana akkan agarre nu wareegama kaffallee dhaloonni as deemu bilisummaadhaan biyyattii kana keessatti abbaa biyyaa ta'ee saba biraa cuucuun kaayyoo Oromoo miti, ilaalcha Oromoo miti. Qabeenyaa nama biraa achi darbee saamuus kaayyoos karooras fedhiin Oromooni qabeenyaan isaaf gahaadha. Saba bal'aa qofatu hin ta'in Rabbi gaafa nu uumus ardii miidhagduu irratti ardii magariisa irratti qabeenyaa uumamaa itti fayyadamnee hin fixne hatamee kan hin dhumne warri hatus hatee numa dadhabee dhiise malee hatamee kan hin dhumne Rabbi nuu kenne Rabbi keenya kanaafuu akkuma hayyuun keenya beekaan keenya abbaan keenya sheekaa dubbatanitti jaarraa dheeraa keessa ajjeefamnee hidhamnee deemnaan galma keenya Rabbi galmaan nu haa gahu hayyuu keenya kanas umrii nuuf haa kaa'u. Akka dabarsu isaan arganiiru ilmaan Oromoo ati ABO'dha, ati ONG'dha, ati maarroodha jedhamanii mana hidhaa keessa jiranu warra adda durummaadhaan jiru kana beekna malee nu mana tokko keessatti Qaallittii zoonii tokko keessatti mana tokko keessatti namoonni jiran nama 250 mana tokko keessa ilma Oromoo qofaan umriin itti murtaa'ee duutitti murtaa'ee waggaan 25 itti murtaa'ee qeerroon umrii isaanii gara 25-20 jiranu mana hidhaa Qaallittii keessa jiru ammas. Jarri kunis yeroo gabaabaa keessatti akka baanu kan nuti barbaannu yakka tokko hin qabalu Oromummaa malee yakka tokko hin qabalu warri adda durummaadhaan sadarkaa adda addaatti jiru baanee jara akka hin raanfanne ergaa dabarsaa haqiiqaatti meeshaa dhufan baachuu biyya ofiitti namni meeshaa barbaadama. Biyya keenya dachee keenya irra jirra. Kanaaf tokkichummaan keenya kun haa dhufu, haa jabaatu. Amantiin keenya adda addummaa wajjiniin, malkiin keenya adda addummaa wajjiniin tokkichummaa keenya haa jabeessu. Tokko haa taanu, walaa qabannu isin jedha. Akkanii tokko haa taanu, kanaaf galatoomaa isin jedha. Baasee boosaa kana ga'ee gammachuu guddaan nu dhagama. Ani gammachuu kana namni waa dubbachuu illee hin danda'u. Maaliif nama akka abad? Kan irra caalaa wani nu jennu Rabbi keenya kadhanne yaa Rabbi waan gammadne kana irratti. Amiin. Gammachuu tana bakkaan nu gahe. Amiin. Leenca keenya kana umrii nu kaa'e. Amiin. Umrii yaada inni yaadee ummataaf jedhee itti jirre sana yaa Rabbi bakkaan nu gahe. Yaa Rabbi tokkummaa keenya nu jabeessi. Amiin. Isa keenya yaa Rabbi nu jabeessi. Uumama jedhamu kana wal ta'iin keenya ammaa keenya ta'iin keenya jala deemuun yeroo waan jirti dhagahuun bootaan keenya doonii tanaa deemeeni bakkaan gahu uummanni kun doonii yaabbataa deema jechuudha. Markaba keessa jira jechuudha. Shufeerri markaba kanaa jira kan. Shufeerri kun gartee yoo beekaa ta'ee hayyuu ta'ee jedhe uummata kana bakkaan gaha. Rabbi gartee yaada isaanii kana bakkaan nu haa gahu. Tokkummaa keenya Rabbi waliin nu haa jiraachisu. Nama biyya tanallee nagaa buusee uummata keenyaa mirga argamsiisee biyya tanallee nagaa buusu yaa Rabbi nu godhu. Oromoon otoo mirga ofii argatte Itoophiyaan tun kulli mirga ofii gonfatti. Mirga ofii argatte. Sabni guddaan kun otoo gartee mirga ofii argate kulliin sabni jiru